Haasaan kee jijjiirama qabaachuu isaatti natti toleera. Waaqa gaditti yoomiin baay'ee na gargaare. Gargaarsa isaatiin amma fooyya'eera. Isallee dhiisi. Dhiira ta'uu isaan dagatiin malee. Dhiira yoo ta'e gaarii fakkaatee kiyyootti akkas hin galchiniif of eeggadhu. Dhiira gaarummaa isaan beekan. Yeroo wayii hiree waliin yeroo wal falmitan dhageera. Jibbii ati dhiiraaf qabdu na ajaa'iba. Obboleettii kee kan si dhabsiise saala kam akka ati si yaadachiisuun irraa eegamu natti fakkaata. Gadhu. Nama qaxalee fi jabduu akka taatitti yeroo waa'ee kee odeessan dhagaheera. Dhugaadha. Amma kan akkas taate caccabdeef dhiiraaf jetteeti natti fakkaata. Kanaan wal aanamaa jirus dhiiraani. Yoomii jettu sanadha? Dhiirri hundi tokko miti. Waanuma hundumaafuu isa dhiisiti waan sirra ga'e natti himi. Tole. Amma humna koo si gargaaruun barbaada. Kanaaf ammoo waan hundumaayyuu natti himte gaariidha. Maal sitti himu? Waan hundumaa waa'ee kan keessa kan urjiis. Inumaayyuu immoo waa'ee doktora moo maal jettan sanas? Tole kam irraa siif eegalu kan koofii kan urjii keessaa. Namticha nana dhuftee ibsaa kana sirreessitu? Inni ufaan kubbaan ilaalaa jira. Ilana dhageessaa manan qaba jettee akkan dhufu. Elektrishaanii waamtanii turtanii? Tole seeni. Hojjettee xumurtee? Eeyyee xumure. Hojiin kun garuu shamaraaf hin ulfaatu? Fedhii qabaattee jennaan shamarran kamii fi hojiin kamiin ulfaatu. Harmiin kun maal naan jettee turte seeta. Eenyutu na hojjechiisaa osoo hin taane maaltu na dhorka ta'uu qaba jettee turte. Oo, kana sitti hojjete moo asitti hojjetta? Eeyyee, asumatti hin hojjedha. Maarraa naafis maaliif naaf hin hojjettu? Tokko lama yoo naaf hojjette faaya ta'e mana koo naaf miidhagsa. Innumaayyuu maaliif baay'istee hin hojjettu? Innillee baay'ee ulfaataadha. Maallaqa gahaa akkasumas iddoo mijataa barbaada. Kun rakkoo maalii qabare? Dubartoota akka kee hojjetanii jireenya isaanii jijjiiruu barbaadaniif tajaajila liqamichuu kan wabii hin gaafanne hayyama daldalaa kee qofaan siif jira. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa tajaajila liqamichuu kiyyaa wabii tokko malee haga 75,000tti liqeessaa jira. Haga ammaatti biliyoona 55 ol karaa herrega baankii biliyoona 2.9 ta'u karaa tajaajiloota kanaan namoota hedduuf liqeessuun jireenya isaanii jijjiireera. Atis tajaajila liqamichuu kiyyaa kanatti yoo fayyadamte karaa salphaan daldala kee guddistee of jijjiiruu dandeessa. Isa akka qabdiitti qabadhu. Qodaa akka kanaa bitiitee halluu diimaadhaan lama naaf hojjedhu. Michuu kiyya. Walumaa galatti
seenaa ishee kana fakkaata. Baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettii koo deebisuu akkan hin dandeenye beeka. Ani kanan barbaade lubbuun urjii akka boqonnaa argatu qofa. Isaaf immoo seerri waan ana bira hin jirre barbaadaa jira. Maaltu si bira hin jirre? Ragaa. Ragaa maali? Dhiira ta'uunsaa ragaadha bar. Natti ragaan kana caalu jira? Saalan adda baasanii mana adabaatti darbachuudha malee ragaa maalii barbaachisa? Maal ta'a otoo ati qorattuu taate silaa yoona harka isaarra sa'aatii osoo hin taane kaateenaatu jira ture. Maali? Kolfa keetikaa atis akka warra kaanii kolfitaa? Egaa hiriyoota koo akkam jirtu nagaa keessanii gruupii kana kan hin banuu danda'e sababa hiriyummaa keenya jedhuufi kaayyoon isaa immoo sooshaal miidiyaa kana hiriyummaa keenyaaf itti fayyadamuudhaaf kan yaadamedha. Ammaaf dhimmi ariifachiisaan dhimma giiftiiti. Ofii keetiif akkanaan hin jenne. Yoo naan jettanis immoo dhugaa qabdu. Egaa rakkinni kan nuuf galu yeroo nurra ga'uudha miti. Kanarraa ka'eetan haala giiftiin keessa jirturraa ka'eetan gargaarsi ishee barbaachisa yaanni jedhu naa dhufe jechuudha. Dhimmi ishee kun immoo furmaata argatee erga xumuramee booda gruupiin kun hiriyummaa keenyaaf walitti dhufeenya keenyaaf kan itti fayyadamnu ta'ee itti fufaa jechuudha. Egaa akkuma isiniin jedhe ammaaf dhimmi ariifachiisaan dhimma giiftiiti. Waaqayyoof haa galatu amma isheenis fayyaa isheetti deebi'aa jirti. Haa ta'u garuu immoo guutummaa guutuutti akka fayyatuuf gargaarsi hundi keenya baay'ee barbaachisa waan ta'eef. Dabalataan immoo akkuma beektan kilaasiin baay'ee ishee darbeera. Qormaanni immoo baay'ee dhiyaachaa jira waan ta'eef. Kanaafuu gumii hiree fi milkiin qo'achiisuudhaan akka ishee gargaartan isiniin gaafadha. Adaraan isiniin jedha jechuudha. Warri kaan immoo barnoota waan soomtaniif isiniin ilaallatu. Maalumaafuu hundoo keessan iyyuu baay'een isin jaalladha. Galatoomaa. Jiituuf saamsoonii maaliif additti hin goone? Ati yoo jibbite isaan giiftiin barbaachisanii? Ani kan hin jedhu ati bilbila isaanii hin beektu aaditti godhi kaa maal na gaafattana? Anillee addi nan godha. Gocha keetu na ajaa'ibe malee. Siina dhageessa amma dubbii qotuu irratti jabaattu giiftii qo'achiisuu irratti jabaadhume odu. Ergaan kun jiituuf saamsooniif. Giruuppii kana kan bane obboleessa keenya yoomiidha. Kaayyoon isaa hojii gaariif ta'uyyuu sababa wallabdee isin waliin qabuuf yaada waa hin baafneef jedhee giruuppichatti isin dabaluu dhiiseera. Garuu ani obboleessi keessan isiniif qaqqabeera. Mucaa ishee xaxuudhaaf gadi hin teenye kan. Ati garuu nama balleessee hin beektu? Ati nama nufeef nama abdii kutata argitee hin beektu? Balleessaa kootiitti gaabbeera sin jechaan jira bara. Wantaan jedhu siif hin galu. Nan jeeqinsiin jedheen ture bara. Amma kana of salphiseen jaalalaaf si kadhachuu kootu jeequudha Saamsoon. Natti mika.
abjuun jaalala kootii dogoggora tokkoon akkan banneef si kadhachuu kootus jeequudha Saamsoon. Natti himi. Anis nama dhabar. Balleessaan koo tokkittiin eelaa ta'e kan sitti mul'ate. Yeroo meeqa fuula na dhoowwattee akka namaatti yeroo na ilaaluu dhiistu. Obsiisi jaallachuun koo maaliif sitti mul'anne? Afaan keetu. Ana kan duriitti dheekkamuu dhiisuun ka'u waan ani naarra yookiin immoo waan natti hin dhagaamne sitti fakkaata. Yeroo meeqa na dhiisiin jedheetuun sitti immoo uffitee na deebisuun kee jajjabummaa akkamii? Ani akka keetti iyyuu wal'aalee miti obsaan bira darbuu barbaadeen malee. Kaballaa tokko lamaffaa akka tana bira geenye gochuu dadhabee miti. Na dhagaye. Kana booda bakka hin ga'ee ga'uu mitiiti. Bakka na jedhe irra na jetta ta'ee jennaan ija kee kanas keessaa baasa. Bararoo wayii. Maal gochaa jirta? Maallan soobee dhugaa koon jedhama. Bara kee guutuu akkuma fakkeessitee tafte. Dhugaatuun sin galateeffatiin darbuun barbaada. Gochati giiftiif goote si galateeffachiisa. Yeroo na galateeffattu argeen beeku. Yeroo na xureessitu malee. Inni dirqama taphaatu bar. Akkuma haraada beetiingii seera waliin wal qabsiifta. Aboodhiisi gabaan qorreera. Gabaa maalii? Kan beetiingiiti kaa. Mana beetiingii meeqatu cufame seeti? Miti miidhamte. Akkam nama gaddisiiftaa maali? Ati qoosi yoomi. Tapha meeqa akka nyaatamee fi manni meeqa akka cufame ati hin beektu. Milki amma na dhageessa. Giiftiin qo'achiifta yoo ta'e qo'achiisi. Tole nan qo'achiisa. Maalin? Lakkina ajaa'ibeeti. Hireef gumiin hin qo'achiisanii? Ati yoo dhugaa kooti bar. Barattuu akka mana barnootaa keenyatti lammaffaa taate ani yeroon qo'achiisu. Ajaa'iba. Siifii siiftaa. Gara fuulduraatti maal hojjettiitti jedhanii yeroo si gaafatan qoma kee dhiibdee giiftii qo'achiiseera jetteetti. Siifii? Siifii. Gurmuu. Oh. Nagaadha. Nagaa kooti naguma? Eeyyeen. Miti. Jechuun kun nagaa koo miti. Maalni maaltu ta'e? Jiitu? Oo. Waan tokko si ka'umsuu barbaadeen ture. Maal ture? Maaloo nan didiin. Waa'een jaalalaa siif gala. Kanaaf na gargaarta jedhee yaada. Maarree kanaaf iyyuu maa inni? Egaa taftee kan nuun barachaa turre istirii boqonnaa 7 qofatti darbe. Kana keessattis kan nuun barataa turre sirna gadaa keessatti soosho-poolitikaal instituushinidha. Akkuma beekamu gadaan sirna diimokiraasii dhugaa kan waggaa 8 aangoo walitti dabarse yeroo ta'u innis akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2016 ture kan inni yuuniskoo irratti galmaa'e. Saamsooniif gurmuun barattootaan marfamanii yeroo warreebanitti Saamsoon injifatee jedhe. Kunillee salphaadha. Dhaadachuu dhiisitii jedhe. Saamsoonii fi Dhugaa moo akkas miti? Akkamiree? Ariifiidhaan akka kootti fakkeenyaaf Saamsooniif gurmuun barattootaan marfamanii yeroo warreebanitti Saamsoon injifatee jedhe. Saamsoonii fi gurmuun barattoota. Giingee wayii. Baga yeroo ati yoom injifatte? Utuu yoomiin dhufuu baate injifachuun koonaaf. Miti? Dhaabbanni maallaqaa guddaa addunyaa lamaan International Monetary Fund yookaan IMF fi World Bankidha. Dhaabbattooti kun biyyoota dureessa ta'an keessatti dhaabbata. Innis sababa inni dhaabbatuuf biyyoota reefu guddachaa jiraniif gargaarsa kennuufi. Dhaabbattoonni kun hundumtuu poolisii mataa isaanii qabu. Poolisoonni kunneenis maalidha? Vikii yeroo na qo'achiistu urjii na
yaadachiifte. Dhiifama sin dhaabsise miti. Rakkoon qabu. Amma itti haa fufnu. Dhaabbattoonni kun hundumtuu biyyoota guddataa jiraniin maallaqa yeroo liqeessan biyyoota sanarraa wanti barbaadamu jira. Naamani ani fati sababa mucaa sanatti yeroo lama fa'aa wallu. Ani gurmuu dabar. Doorsi haa dhaadannaa kee waan sodaadhu sitti fakkaate. Maaf yeroo kuma tokko irra deebinee oli lolle. Inumaa siin maal si galchi? Maaltu abukaattoo ishee si godhe siin? Ati xinnoo bishee sitti dhaga'amuu siin. Yeroo mana akka isheen nagoote beektaa? Eeyyeen beeka. Tu beektaa abukaattoo dhaabbattaa fi isheedhaaf. Tokkoffaani maaliif akka isheen kana goote hubadhuun. Lammaffaan ati sammuu dhagaa waa'ee kee qofatti yaadduun. Gurbaanan waan haasoftutti yaada haasa'i. Har'a maalitti na caccabse akkanaan hin jiru. Maal gadi fidda? Eeyyeen natti dhagaadha. Maqaaf obboleettiin qaba isheedhaan eenyuun iyyuu qixxeessu jechaa garuu akka nama obboleettii qabutti imimmaan durbaa sin dhiphisu. Kanaaf dhagummaan kana caalu eessa jira? Gurmu. Wanti jartuu sun jaalala yoomiitii machooftee anaan na gowwoomsaa turte bara. Saamsoon xiiqiidha malee jaalallee hin qabne kanaaf immoo dhiifama si gaafatteetti. Kanuma. Mee natti himi. Asirraa maaltu sitti mul'ata? Tuqaa. Argitee? Waraqaa guutuurraa tuqaa tokko sitti mul'ate. Namoota yeroo jedhamnu baay'een keenya akkana. Waan guddaa nuuf godhame caalaa miidhama xiqqootu guddaa ta'e nutti mul'ata. Jiituun siif jaalala baay'ee si laatteetti. Miidhama xiqqoo irratti hin xiyyeeffatiin. Kanaaf iyyuu itti yaadi. Ammallee akkuma ajaa'ibatti jira. Kuni umurii koo guutuu na ajaa'iba. Namni akkamitti amma kana wal fakkaachuu danda'a? Kun bara waan nama mudachuu danda'udha. Maaltu mudata? Namni wal fakkaatu torbatu addunyaa kana irra jira maal naan jechuufi? Eeyyeen namoota beekamoo dabalatee namoota adda addaa irratti waan mudachuu danda'udha. Yeroo baay'ee nuti namoota beekamoo irra qaqqabu malee waan hin amanneef. Amma fakkeenyaaf nama lammii Ingilizii Faabiyoo Jaaksan jedhamu beektu. Akkuma argitan Maayikil Jaaksan irraa addaan baasuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee wal fakkaatu. Waaqoo. Afachaa amma immoo kan biraan isinatti agarsiisa. Ishee kana miti kun Anjeliinaa Juuliiti. Ishee miti. Anjeliinaa Juuliin aktiresii beekamtuu Ameerikaati. Isheen kun garuu Chelsea maal jedhamti. Nama lammii Iskootlaandiiti. Garuu baay'ee wal fakkaatu miti. Wal fakkeenyi isaanii nama ajaa'ibu. Kunoo eenyu? Kun pirezidaantii Ameerikaa duraanii Barack Obama.
Obama. Isa miti. Kun ogeessa suuraa lammii Indoneeshiyaati. Ilham Anas jedhama. Akkuma jette Obama fakkaata. Akkas jennee nama baay'ee addaan baasuu dandeenya. Kun waan addunyaa irratti uumamuu danda'u waan ta'eef ammanas baay'ee sin ajaa'ibuun qaba. Nama ajaa'ibu. Hojii Waaqaa raajiidha. Haasofsiiseen ture. Akkam abdii qaba? Qabas hin qabus. Akkam? Anuun beeku bitaanatti gale. Jechuun xiqqoo waan na dhageessi natti fakkaata. Kanaaf tole maal wayyaree? Jiitu egaa ammas dhiifama sii gochuu baannaan ani keessaan qabu. Wanta tokkoyyuu gochuu hin danda'u. Maaloo gurmuun isa akkas hin jedhin. Jiitu humna kool yoo ta'e maal godhure? Akkuma ta'e itti gootee yoo saaminsiistee malee anis nama waan hin ta'u natti hin fakkaatu. Dhiphinaan mataan koo na dho'uufi. Carraan dhumaa garuu waan jiru natti fakkaata. Carraa akkamii? Dhugaa dubbachuuf namni Saamsooniin amansiisuu danda'u nama tokko qofa. Eenyudha? Gargaarsi nama sanaa si barbaachisa. Kadhachuu yoo ta'e illee kadhachuu ni qabda. Rakkoon qabu. Jaalalli koo bakka isaatti deebi'u malee eenyullee yoo ta'e nan kadhadha. Wanti guddaan Saamsoon. Lakki. Hin ta'u gurmoo. Ilaa Jiitu, yeroo kanatti yoomiidhaan ala filannoo biraa tokko iyyuu hin qabdu. Ani Jiituutu yoomii kadhata gurmu. Ilaa Jiitu maal seeti? Yeroo tokko waan barbaanne argachuuf karaan barbaachisne filachuun dirqama. Sababa isaatiin jaalala koo akka hin dhabe si yaadachiisu? Dhiisi Jiitu, isa keessan gallu. Maal jechuudha? Sababa isaatiin wal loltanii ta'uu danda'a. Garuu immoo lamaan keessan gidduutti yoomii wanta tokko iyyuu hin balleessine. Kana mootis bareechitee beekta Jiitu. Natti himee gurmu. Biyya kana keessatti yoomii malee namni hin jiru? Jiitu, yoomii waan akkasii irratti waan dubbatee amansiisuuf nama akkamii akka ta'e hin beektu ati? Qormaata maaliiti? Ilaa, waanuma ati san barbaanneef malee yoomii dhugaa akkasii irratti siishee waggaa meeqa duukaa jiraate mitiiti? Ani yeroo xiqqoo wajjin jiraadhe iyyuu jabina isaa sirriitti hin beeka. Yoon ani tole jedhee isaa soofsiise illee yoomiin tole hin jedhu. Tasumaan hin gargaaru. Yoomii waan beektu se'een ture. Idaati san beektu. Maal jechuudha? Isaanaaf dhiisi. Natti mika. Abjuun jaalala kooti dogoggora tokkoon akka hin banneef si kadhachuu kootu si jeequdha Saamsoon. Argite? Waraqaa guutuurraa tuqaa tokko sitti mul'ate. Namoota yeroo jedhamu baay'een keenya akkana. Waan guddaa nuuf godhame caalaa miidhama xiqqoo guddaa ta'e nutti mul'ata. Jiituun siif jaalala baay'ee si laatti. Miidhama xiqqoo irratti xiyyeeffate. Balleessaan koo tokkittiin dheelaa ta'e kan sitti mul'ate. Yeroo meeqa fuula na dhoowwatte akka namaatti yeroo na ilaaluu dhiistu. Obsiisi jaallachuun koo maaliif sitti mul'ata? Maal gadi fedhi? Eeyyee natti dhaga'a. Maqaaf obboleettii qabasheedhaan eenyuun iyyuu qixxeessu jecha garuu akka nama obboleettii qabutti imimmaan durbaa si dhiphisu. Kanaaf dhagummaan kana caalu eessa jira? Roomiyoo na dhiyoonnee kooti. Jijjiirii maqaa kee moggaasa biraatti. Kan qilee ta'ee jaalala nu dhorku. Hammeenyaa fi gadoon kan cubbuun dhaale. Anis gosa koon ganaa, atis gosa kee gani.
Juliet kun anattis natti dhagahama. Kana keessaa eelaa akkamii? Gadoo akkamitti argamu? Utoo abbaan kee anaafis ta'e abbaa. Silaasin jaalladha onnee koo gaaga'e. Roomiyoo, sokkoo garaa kooti. Atis na feeta, keessi koo si feeti. Silaatiin dalagnee qoda abbaa warrummaa. Meesin ammaddaa, ofiin godha wareegama. Mar'ummaan koo gaafas, cuubeen wareegama. Acting ajaib. Garuu irra caalee dalage. Ani akka Julietiitti ati immoo akka Roomiyootti. Si amaneera. Walitti iyyuu nuuf. Garuu kanan jedhu. Kan cuubee qabachaa ture nadha. Atiis akkasitti qabannaa cuubee dhaabarte. Kun bu'aa ogummichaati. Kun illee bu'aa ogummaa qofaa miti. Nama ta'e ittiin waraanuu baattus ittiin dorsisteetta. Dhugaa sanatti. Garuu akkuma ammoo jennee kanatti jaalalli keenya jabaatee waan dhaabbatu sitti fakkaata. Sin jaalladha. Ani immoo sin affeera yeroo naan jettu waan adda natti fakkaatee ture. Shaayiidha moo? Kun iyyuu ana ta'ee jennaan. Inumaa moo? Namni gabaan qabuun gabaaba. Maalidha? Firaankeedha. Soo giddan itti godhe. Gati dhaba. Homa naman kofalchisu. Wayyoo. Maal taatuun viidiyoo si waraabee ta'e fuulli kee maal akka inni fakkaatu agarte. Baga ta'e. Wanti mi'aawu lamaan bakka tokkotti maal godha? Ani sukkaara waan ta'eef sukkaarri biraan barbaachisu. Namni aare waan baay'ee haasa. Erbee. Gurmuu dhiifama naa godhi. Ani tasuma waan kana gochuu hin danda'u. Yoomi waan salphaa akkan sin gaafanne sirriitti hin beeka. Salphaa ta'uu fi salphaa ta'uu dhiisuu isaa miti. Gurmuu tasuma waan ta'uu danda'u miti. Jiituu ergan jiruu koo keessaa baasii tureera. Maarree Yoomi ammas deebisii gara jireenya keetti galchiisiin jechaan jiru ani. Gurmuu maaliif nan dhageessu? Mucaa sana ergan tufe tureeran sin jechaa jira bara. Ilaa Yoomi kanan si gaafachaa jiru waa'ee keef waa'ee jiitoo osoo hin taane waa'ee jaalalaati. Jaalalichas taanaan isheetu balleesse. Ana harka koo qulqulluudha. Yoomi wal jibba isaaniif garuu ka'umsisi. Garuu itti yaaddee waan goote miti. Isa sirriitti hin beeka. Ilaa Yoomi qaawwi isaan gidduutti uumame maqaa tokkoon. Innis maqaa Yoomii jedhuun. Garuu immoo maal na galchee jechuu immoo dandeessa. Amma sirran deebi'aa maal na galchee jechuu dandeessa. Garuu akka nama barateef akka nama hawaasa keessatti dhageettii qabu tokkotti immoo maal na galchee jechuu hin dandeessu. Gurmuu waan ulfaataa akkamii na gaafachaa jirta seeti. Jiituun Saamsooniin baay'ee jaallatti. Duriyyummaa sana keessas isheedha kan baase. Garuu immoo yakka isheen hojjettetti itti aareedha malee hammam akka inni jaallatu ifa jira kun. Waan bitaa akkamiiti? Ilaa Yoomi filannoo lama qabda. Inni tokkoffaan maal na galchee nan ilaallatu jettee dhiisuudha. Inni lammaffaan immoo hiriyaa kee yeroo rakkinaa yeroo namni tokko si bukkee hin jirretti kan si bukkee dhaabataa ture jaalala isaa kufaatii irraa baraaru. Ammas maanuu biraa na tuqsiistamti. Ilaa Yoomi yeroo namni hundumtuu si gatee maraatuu dheedhamtee
qofaa kee hafteetti kan si bukkee dhaabate tokkoof tokko Saamsoon. Kanaaf oolmaa Saamsoon yoo yaadatte yeroo itti deebisuu dandeessu amma. Kanaafiyyuu walitti isaan araarsi. Tole na yaala. Namni tokko wanta gochuu danda'u tokko na yaala yoo jedhe dhiisuus hin danda'a. Kanaafiyyuu ani immoo akka ati yaaltu osoo hin taane akka ati raawwattudha kanan barbaadu. Ila gurmu kun fedhii koo qofa miti. Sababni isaa Saamsoon maal akka jedhu hin beeku. Ittiin waliigaluu isaa fi waliigaluu dhiisuu isaa hin beeku. Kanaaf murteessuu hin danda'u. Maal seete yoon? Muuziin amma qunca'uu danda'u sitti meera. Muuziin amma qunca'uu danda'u? Maal jechuudha? Ispoortii yeroon hojjedhutti leenjisaa tokkoon qaban ture. Sibiilaa guddaa tokko fidee gurmuu hodhu kana kaasinaan jedha ture. Ani immoo lakki kun baay'ee ulfaatan danda'uun jedhaan. Sana booda yoo inni maal naan jedhe gaariidha seeti. Kun siif bara amma muuzii quncisuutii naan jedha ture. Kanaaf maal naan jettani? Saamsooniif jiituu walitti araarsuu yoo barbaade kun siif bara amma muuzii quncisuuti. Tole waan jetteef galatoomna. Siif jedhee akkan kanan goone beektu. Eenyu firee? Saamsooniif. Jaalala keessaniif. Walumaa galatti siif jedhee miti. Eenyu fiyyuu haa ta'u. Inni guddaan eeyyamamaa ta'uu keeti. Galatoomna. Homaa miti. Garuu Saamsoon tole akka jedhuuf kadhadhu. Akkamitti yaaddee? Jechuun eessatti argitee? Maal yaaddee miinatti himi? Kaleessa gurmuu wajjin haasaa turre. Homaan yaadne. Ati garuu maal yaadde? Kanan jedhu namticha gowwaa Dooktar Eebbaa jedhamu sana iccitii afaanii baasuun barbaada. Jechuun koo ragaa seerri barbaadu irratti karaa siinsi gargaaruu danda'u jechuu kooti. Anis yaadaan ture. Garuu akkamitti kan jedhu naaf hin dhufne. Ani kanan jedhu giifti. Dadhabina isaa beektaa? Dadhabina isaa jechuun hin beeku. Garuu qaawwaa dadhabina isaa yoo arganne achiin itti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf durba ni jaallata yoo ta'e, dhugaatii karaa kamiin iyyuu yoo ta'e rakkoo hin qabu. Anoon beeku. Namtichi boffa bara. Iccitiin isaa salphaatti akka baramu hin godhu. Maali? Eenyudha? Abbaa koodha. Waanuma hin taaneef na rakkisa. Maal siin jedha? As hin jiru. Biyya alaa jira. Urjii bira jiraadhee hin awwaallanne. Kanaafuu siidaa gatiinsaa qaalii ta'e ijaarsisuuf qarshii erge. Tole jennee siidaa guutummaa isaa daawwitii ta'een awwaalle. Qarshii 400 fixe. Qarshii 400? Eeyyeen isatu akka ta'u jedhe. Nutis tole jennee akkas goone. Tole haa ta'u. Amma maal godhisiin jedhuri? Namoota saanduqa akkasiin awwaalamaniif eegumsa cimaatu godhamaaf ture. Eegumsa? Maaliif? Hattoonni namoota saanduqa akkasiin awwaalaman qotanii reeffa gatanii saanduqa gurguru jedhan. Maal? Dhugaa jettaa? Eeyyeen. Urjiis akkas
godhan. Waaqa koo namoota akkamiitu jira garuu? Bakka awwaalcha urjii qotanii saanduqa waan fudhataniif akkamitti waardiyyaa hin eegsifne jedhee natti aaraa jira. Ani akkas ta'u maalittan beeka? Kuni baay'ee raajiidha. Inspektar Simboon urjiin hin duune jettee kan mataa jabaatuuf akkuma si argiteen bakka awwaalaa deemtee waan qochisiistee dhabdeef urjiin hin duune jechaa turte. Dhufaatii kee waliin waan walirra bu'eef urjiin hin duune kun urjiidha jechaa turte. Boodarra namoonni bakka awwaalchaatii biqiltuu kunuunsan akka wanta akkanaa jiru kan nutti himan. Kun ajaa'iba. Bingo. Maalidha? Namitti gadi galuu sana mala ittiin dhabamsiisuu dandeenyutu naa dhufe. Namitti Dooktar Eebbaa jedhamtu sana mala ittiin qaban. Kanaaf filannoon ani qabu callisee dhaqee isa gaafachuudha jechuudha. Eeyyeen. Atis akkaataa ittiin waliin naasoftan waan beektuuf. Saamsoonis siif bakka guddaa waan qabuuf. Isa amansiisuun sitti ulfaata jedhee yaadu. Isa waan ilaallu ta'a. Ati garuu nama akkamitti? Waan meeqa siin jedheen ture? Jechoota yaaduuf namatti ulfaatan siin jedhees ati garuu anaan na gargaaruuf of duuba miillan. Yeroo meeqan sitti siif jedhee miti. Inni jijjiirama fidu waan hundaafuu galatoomne. Hamilee ittiin ifama si gaafadhu dhabus ati onnee qulqulluu waan qabduuf ifama akkanaaf gootu nan amana. Kanaafuu maaloo ifama naaf godhu. Rakkoon qabu. Ifama siif godheera. Miira adda baasuu hin dandeenye wayiisti dhaga'ame beeka. Miira akkasiitu natti dhagahamaa jira. Namni yeroo tokkotti ifama galatoomi siin jedhee si mudate beeka. Waan an balleesse hundumaaf ifama. Waan naaf goote hundumaaf immoo galatoomi. Tole. Ifamas galata keessa fudhadhe.